ajaa'ibni dachee oolee bulee dabalaatuma deema. Namichi isin argitan kun miila sadaffaa dhiirotaa yookiin qaama saalaa dhiiraa addunyaa kanarraa guddinaan tokkoffaa ta'e kan qabu yoo ta'u, lammii Meeksikoo umuriin isaa 62 ta'edha. Qaamni saalaa namicha kanaa inchii 19 yookiin seentimeetira 49 kan dheeratu yoo ta'u, kunis qaama saalaa fardaa waliin kan walgitu akka ta'e ni dubbatama. Kan nama gaddisiisu garuu qaama saalaa guddaa jedhamu qabaatus baatee oliif gadi jooruu malee qaamni isaa kun hojii hojjechuudhaaf uumame dirqama isaa guyyaa tokkoof illee ba'ee akka hin beekne yeroo namichi kun dubbatu dhageenyeerra. Waggaa 9 kaasee to'annaa isaa ala ta'uu kan jalqabe yeroo umuriin isaa 20 ta'u qaamni saalaa isaa kun inchii 15 yookiin seentimeetira 38 tti guddachuu danda'eera. Qaamni namicha kana guddachuu kan dhaabe umurii isaa 25 tti akka ta'es ni dubbata. Safuun kan waaqaadha.